Yaa Gooftaa mootummaa keettiin yemmuu dhuftu na yaadadhu. Tazakkarani እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ሞገስነ ወክብርነ ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። ayyaanawwan gurguddoo sagalan jedhaman keessaa tokko fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Laka hayil kibr wasbat wa'izat እስከ ለዓለም. Kanaafuu ቤተ ክርስቲያን kaayyoon ishee hojiin ishee guddaan Yesuus Kiristoos lallabuudha. Gooftaan keenya maaliif fannifame? Maaliif? Gaafii kana deebisuun barbaachisaadha kiristaanota. Har'a kiristaana gaafa taanu kan nu jibban mannaa lakkaa'u. Namni kun qabxii 5 waan 5 nu barsiisa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Yaa Gooftaa mootummaa keettiin yemmuu dhuftu na yaadadhu. Tazakkarani እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ. Egaa ijoollee Waaqayyoo akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kana guyyaa Gooftaan keenya itti fannifame. Gooftaan keenya nuuf jedhee guyyaa itti lubbuu isaa isa baay'ee nama marartu sana dabarsee nuu kenne. Guyyaa kanatti ta'iiwwan baay'een raawwataniiru. San keessaa tokko Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannifamuu warra badii guddaa uuman, balleessaa guddaa uuman, yakkamtoota lama wajjiniin ture. Yakkamtoonni lamaan suni tokkichi karaa harka bitaa, tokko karaa harka mirgaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gidduu isaaniitti fannifamee ture. Yeroo Gooftaan keenya fannifame sana hankaraa harka mirgaa jiru santu kadhannaa baay'ee jabaataa fi cimaa ergaa guddaa qabu kana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dhiyeesse. Yaa Gooftaa mootummaa keetiin yemmuu dhuftu na yaadadhu jedheet isa kadhate. Egaa saba Waaqayyoo mata duree kana bal'inaan ilaaluu keenya dura ergama mana kiristaanaa keenyaa sirriitti hundi keenyaa'uu beekuu waan qabnuuf isa kaasutu nurra jiraata. Ergamni jalqabaas kan dhumaas kan mana amantii keenyaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhalli namaa akka baru, namoonni akka beekan, namoonni akka isa Fayyisaa keenya sana amananii gara isaatiitti dhiyaatan gochuudha. Dhumarrattis dhalli namaa mootummaa Waaqayyootiif akka qophaa'u gochuudha. Kanaaf ammoo manni amantii keenya guyyaa guyyaadhaan maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Fayyisaa keenya kan guyyaa har'aa nuuf jedhee fannoo gubbaatti fannifame kana kaasuudhaan tajaajila keenya raawwanna. Mana kiristaanaa keessatti wanti raawwatamu hundi isaa maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin raawwataa jira. Ansin ajaa'ibu osoo tajaajila beeta kiristaanaa keessatti raawwatu tokkoon kaasne halkan saataatiin dhaabbannu Yesuus Kiristoos faarfanna, Yesuus Kiristoos galateeffanna. Akkas jechuudhaan mogasina wakibrina qarna madhanitina wu'utu Yesuus Kiristoos. Ati Yesuus Kiristoos kabajaa keenya, ati gonfoo keenya, ati qoricha keenya jechaatii beeta kiristaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffatti. Akkana jetteeti isa amanti. Gara ganamaatitti kidaanii duras immoo wantoota gaggeeffaman keessaa yoo ilaalle Yesuus Kiristoos ጥዑመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ jettee akkanatti galateeffatti. Kana jechuunis yaa Yesuus Kiristoos warra si waamaniif maqaan kee mi'aawaadha. Yesuus Kiristoos warra si nyaataniifati nyaata jireenyaati. Yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ati warra si dhuganiifis xoofoo jireenyaati jettee qofa Gooftaan jireenya ta'uusaa akkanatti lallabdi. Ansin ajaa'ibu yaa saba Waaqayyoo
Kana qofa miti. Mahaleetiin nuyi dhaabannulleen sabbuu wawudduu zasaarara kulloo alama bahaatti qaal jetteet jalqaba isaati akkasitti galateeffatti aan addunyaa guutuu taatee jiraattu Waaqayyo galanni si haa ga'u jettee jalqabdi gooftaa galateeffatti. Kana duwwaa miti. Kidaanii keenya irrattis akkas jetti. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ኩኒ ጉያ ሁንዳ አከነ ጀቹዳ ሂካንሳ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቁልቁሉ ጀባ ቁልቁሉ ጅራታ ከን ሂንዱኒ kan dubro Maariyaam qulqulleettirraa dhalatte maaloo nuu dhiisi. Qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu jabaa, qulqulluu jiraataa kan hin duune ati kan Yordaanositti cuuphamte, kan fannoo gubbaatti nuuf fannifamte yaa gooftaa maaloo nuu dhiisi nu araarami jette gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqeffatti. Egaa waaqeffannaan manni amantii keenya Yesuus Kiristoos qabdu adda. Kana duwwaa miti. Gaafa gara qidaaseetti dhufnu immoo sirna galatoo kana keessatti qidaasee keenya keessattis maqaan isaa jabaadhaan ka'ee kan galateeffamu jalqaba hanga dhumaatti Yesuus Kiristoos. Inumaa akkas jettee galateeffatti tazakkaranna እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ yaa gooftaa yeroo mootummaa keetti dhuftu nu yaadadhu jettee kan namtichi kun inni Xixoos jedhamu kan karaa harka mirgaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannifame kadhate sana kadhatti. Kanaaf ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስን አለ ጎንኩማ ያዱን እንደንዳሙ ኤጋ ያሰበ ዋቀዮ ቤተ ክርስቲያን ከኛ ከናን ዱዋሞን ዳበኒ መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡመተሽቲን ነሞተ ሁንደ ብራን ገሁዳፍ ኩኒ ገሃደን ጀን ጉያ ጉያዳን ሳታቲዳን ማህሌቲዳን አከሱማ ቅዳሴዳን ኪዳኒዳን galata galchinuu fi namoonni akka isa hubatan goonu caalaatti immoo ayyaana waggaa qopheessiteetii jirti. Ayyaannan gurguddoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee 9 kan biroo ambiraa dabalatammoo 9 18 kabajjiif. Ayyaanawwan gurguddoo 9 jedhaman keessaa tokko fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Egaa yaa saba Waaqayyo yeroo hundumaayyuu waa'ee fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana yeroo kaasnu maaliif gaafiin jedhu ka'uutu danda'a. Gaafii kana deebisuu keenya dura garuu ergamna beeta kiristaana teenyaa kana yoo laaltan akkuma laaltanitti waa'ee fannifamuu gooftaati kan barsiisaa jirtu. Guyyaa addaatillee fudhannee amma waa'ee Yesuus Kiristoos barsiisuuf jirra. Waa'ee isaati kan gaafa ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa jimaataa kabajnu kana akkas jenneeti kan kabajnu. Laka hayl kibr wasbat wa izaz እስከ ለዓለም ሲፍ ያ ዋቀዮ ጎፍታ keenya kabajaan fi ulfinni siif ta'a jennee jilbiinfannaaf oo ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ hayl kibr wasbat ሲፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ keenya si jilbiinfanna jetteet jilbiinfachaa ol eeni አማኑኤል አምላኬ ለከ hayl kibr wasbat wa izaz እስከ ለዓለም ያ አማኑኤል ዋቀ keenya siif kabajaan ulfinni aangoon ta'a jenneet jilbiinfachaa fi ol kanaaf guyyaa kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabaa oolti jechuudha beeta kiristaanni teenya haala adda ta'een guyyaa Yihuudoonni sassaabamanii haaduu jedhanii iyyansan guyyaa Yihuudoonni sassaabamanii egaa waaqa taate mee ofis baasi warra simaddii kanas baasi namoota kaan baasaa namoota kaan fayyisaa turte of fayyistuu jedhanii itti qoosaa turan san nuti kiristaanonni garuu beeta kiristaanatti sassaabamne mana amantii keenyatti wal keenyee siif Yesuus Kiristoos jilbiinfannaatu ta'a si jireenyi keenya jennee galateeffanna. Kanaafuu beeta kiristaanni kaayyoon ishee hojiin ishee guddaan Yesuus Kiristoos lallabuudha. Dhuguma abbaan keenya Phaawulos kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 23 gubbaatti Yihuudoonni milikkita barbaadu gaafatu. Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Kun ammoo warra Yihuudootaa ta'aniif isaaniif gufuudha. Warra Yihuudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha.
warra waaqayyo waameef garuu Yihuudootaafis taanaan Giriikootaafis taanaan Kiristoos humna waaqayyooti ogummaa waaqayyooti nuun jedha abbaan keenya. Argitanii nuti waa'ee Yesuus Kiristoos lallabni keenya kuni garuu namoota muraasaaf gowwummaadha. Akkamitti waaqayyoon du'e jedhan kiristaanonni kuni gowwaadhaam nuun jedhan. Sanuu isa fannifame namatu isa fannise jennee gaafa gara jabeenya isaaniitiin hammeenya isaaniitiin gooftaa keenya fannisan jennee haasofnu akkamitti waaqayyoon du'a akkamitti waaqayyo fannifama maaltu isa danda'a jedhan. Warra Giriikota fakkaataniif warra beekumsa addunyaa kanaan gaggeeffaman kuni gowwummaadha. Nuuf garuu humna waaqaati. Waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee fannoo gooftaa keenyaa lallabuun humna keenya waan ta'eef ogummaa waaqaati waan ta'eef dhuguma nuyi har'a guyyaa ayyaana gooftaa keenya kana walitti qabamneet waa'ee gooftaa waa'ee fannifamuu gooftaa keenyaa dubbannu. Dubbiin kuni dubbii cimaadha. Dhala namaatiif kiristaanotaaf waan waaqayyo nuuf raawwate waan waaqayyo nuuf godhe kan itti yaadannu waan ta'eef. Kanaaf maal godha yoo jenne tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:18 irratti abbaan keenya Phaawulos waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisarra jiraniif gowwummaadha. Warra badaniif warra mootummaa Rabbii seenuu hin dandeenyeef warra karaa jallataarra jiraniif kuni gowwummaadha. Nuyiif garuu jedhe nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna waaqayyooti. Nuti karaan keenya karaa jireenyaa karaan keenya karaa mootummaa Rabbii ittiin dhaallu waan ta'eef waa'ee gooftaa baran humna nuu ta'a jabeenya nuu ta'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo gubbaatti gidiraa sana hundumaa danda'e akka dabarse sana nus amantii kiristaanaa keessa yoo jiraannu hangafti keenya mataan amantaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef karaa jireenyatirra waan jirruuf waa'ee kanaa haasofna. Kiristaanonni Kiristoosin ala jireenya hin qaban. Fannoo Kiristoosin ala soomaa wanni ittiin abdannu illee hin jiru. Sababa kanaaf nuyi waa'ee kanaa haasofna. Warri ittiin amanni immoo warri karaa badiisarra jiran garuu maal nuun jedhan? Isaaniif gowwummaadha. Jarri tuni gowwaadha nuun jedhan. Hoggaa nu sassaabamnee guyyaa guutuu halkan yeroo inni itti qabamee kaasne yeroo inni Pilaaxoos fuulduratti dhiyaatee kaasne yeroo inni itti faradamee fi fannifame amma inni masqalirraa fannoo gosaanirraa bu'ee gara awwaalaa bu'u sanaatitti guyyaa guutuu waa'ee isaa haasaa oolu. Maaliif nuyi karaa jireenyarra jirra waan ta'eef maaliif nuyiif humna keenya waan ta'eef sana yaadannee humna godhan humna horan jireenya keenya guutuu waaqa keenya wajjin akka jiraannuuf nu gargaara waan ta'eef. Egaa mee waan tokko gochuun barbaachisaa waan ta'eef gooftaan keenya maaliif fannifame? Maaliif? Gaafii kana deebisuun barbaachisaadha kiristaanota. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif akka fannifame abbaan keenya Isaayyaas raajichi boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Inni garuu balleessaa keenyaaf ni waraaname. Sababii yakka keenyaatiifis ni reebame, ni caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni ni adabame. Madaa'uu isaatiin fayyina arganne. Yaa saba Waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan waraanname, kan reebame, kan caccabsame, kan fuulli isaa kabalame, kan hancuftitti tufame nuyiif jedheeti. Yakka keenya nurraa fageessuuf dhuguma nuyi yakkamtoota waan taaneef cubbuu keenya kana nurraa dhiquudhaaf Waaqayyo gooftaan keenya bakka keenya bu'ee kan garafamuu qabu nuti otoo taanee jirru yakkamtootatu adabamuu qaba ture. Inni bakka keenya ta'ee nu adabame. Kiristaanota akka cubbuun akka nu hundi keenya immoo yakkamaa taane abbaan keenya Phaawulos warra Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Egaa cubbuun karaa nama tokkoon biyya lafaatti akkuma dhufe duunis karaa cubbuu akka gale akkasuma namoonni hundinuu waan yakkaniif duuni sanyii namaa hundumaa wal gaheera jedha. Sanyii namaa hunda wal gaheera duuti cubbuun.
Nu hundi keenya yakkamtoota jechuudha. Nu hundi keenya cubbamoota jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bakka keenya bu'ee badii keenyaa fi balleessaa keenyaaf inni nuuf jedhee adabame. Inni nuuf jedhee waraanname. Inni nuuf jedhee madaa'u isaatiin fayyina arganne. Kanaafuu kiristaanota nuti madaa qabnaayyuu nuti cubbuun keenya andhaalamu abbaa keenya Addaamiin dhufe cubbuun keenya guddaa ture. Waaqayyo cubbuu keenya isa jabaa kana nurraa dhiquudhaaf nu qulqulleessuuf jedhee nuuf jedhee fannifame. Kanaaf guyyaa fannoo sababni itti kabajnuuf bakka keenya nuu duutee dhugumaa cubbuun gara addunyaa kanaa kan dhufe nama tokkooni gooftaa keenya Addaamiin dhufe. Duutii Addaamiin nutti dhufe sun immoo kan nurraa ka'e. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo gubbaatti fannifamee nu du'eeti. Maqaan isaa bara baraan kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kana duwwaa miti. Abbaan keenya Yohaannisis abbaan keenya Phexros tokkoffaa boqonnaa 2:24 irratti akkana jedhee nu barsiiseera. Nuyi cubbuuf duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii dhagna isaatiin cubbuu keenya baatee fannootti ol bahee madaa'uu isaatiin isin fayyitanii nuun jedha. Argitanii kiristaanota nuti cubbuuf duunee akka nuti cubbuun nun binneef akka cubbuun nurratti aangoo hin godhanneef qajeelinaan akka jiraannuuf namoota gaarii taanee akka jiraannuuf inni ofii isaatii gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qaama isaatiin cubbuu keenya baatee fannoo gubbaatti ol bahe. Madaa'uu isaatiin fayyitan nuun jedheera. Kanaafuu guyyaa itti fayyine madaa'uun gooftaa fayyina keenya waan ta'eef kabajna. Inni tokkoffaan kana kiristaanota nuti cubbuun keenya nurraa kana qabe du'a Kiristoosiin fannifamuu isaatiin gatiin kana caalummoo dhala namaatiif hin jiru. Waaqayyo hammana nu jaalate kiristaanota hammana gatii nu oole. Kanaaf guyyaa kana haala addaatiin ayyaaneffanna. Lammaffaa guyyaa nuti jaalala Waaqa keenyaa ittiin argine ittiin barree Waaqayyoon jaalala dhala namaatiif qabu argisiisuuf jedhee fannoo gubbaatti nuuf fannifame. Eeyyeni akkas jedha gara warra Roomaa boqonnaa 5:8 irratti abbaan keenya Phaawulos Waaqayyo garuu utuma nuti cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaalate ni agarsiisa. Bakka jaalala Waaqayyoon dhala namaatiif qabu an argisiisu fannoo gooftaati. Kiristoos nu du'uunsaa Waaqayyo hammam akka nu jaalate. Waaqayyo hammam dhala namaa nuyi ofiin fakkeessee nu uume san amma immoo hammam akka nu jaalate kan ittiin argisiisu du'a isaa kanaan jechuudha. Lubbuu ilma isaa tokkicha kana qofa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ogguu nu barsiisu. Abbaan keenya Yohaannis akka nu barreessetti immoo Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kana ammoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Akka nuti jireenya bara baraa qabaannu eenyu barree gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos beeknee hubannee isa amannee isa nuu du'e san. Laala Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha kana kan dabarsee nuu kenne hamma du'aatitti waan nu jaalate. Warri isatti amannu immoo akka jireenya bara baraa qabaannuuf malee akka bannuuf miti. Kanaaf nuti kiristaanonni guyyaa ayyaana fannoo kan Waaqayyo nuu du'e Waaqayyo nu jaalate kan galateeffachaa oolla jechuudha. Sababiin isaa isa amanuu keenya jireenya bara baraa arganna waan ta'eef gooftaan keenya kanaaf nuu du'e kiristaanota. Gooftaan keenya ammas barattoota isaa uummata waggaa barsiisu maal jedheen waa'uma nuu du'uu kan hammam akka inni nu jaalate nutti mul'isuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 15:13 irratti namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee lubbuu isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalalli guddaan eessa jira eessatti argama jedheera. Dhugumaan bakka jaalalli kana caalu hin jiru jedhe lubbuu isaa dabarsee nuu kenne kiristaanota.
hammana nu jaallate. Kanaaf jaalala Waaqayyoo kan ittiin barre cubbuu keenyarraa kan ittiin qulqulloofne guyyaan har'aa. Inni maaltu nurraa eegamare? Akkana nuun jedha abbaan keenya Phaawulos. Phaawulos waa'ee fannifamuu du'uu gooftaa keenyaa kana hubannee akkamitti jiraachuu akka qabnu dhugaa nutti himu akkas nuun jedhe Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti akkas nuun jedha. Roomee boqonnaa 10 gubbaarratti akkas nuun jedhee nuu barreessee jira. Ilaalaa kiristaanota waa'ee abbaan keenya Phaawulos nu barsiise kana ilaaluu keenya dura yeroo hundumaayyuu guyyaa ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana kabajnu gatii nuu kaffalame yaadachuun namarra jiraata. Sana ilaaluu keenya dura gatiin inni nuu kaffale kana tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 20 gubbaarratti gatiidhaan bitamtanii Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaafuu jedhe dhagna keessan guutuudhaan guutummaa dhagna keessaniitiin Waaqayyoodhaaf ulfina kennaa waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaan jedhe. Kiristaanota ajaa'iba gatiidhaan bitamtan waan taataniif kanaaf gooftaan kan nu bitate guyyaa har'aa kana kan nuuf du'e akka nuti cubbuudhaaf hin bitamneef akka nuti waan jallataa hin raawwanneef waan xuraawaa irraa fagaanne sobarraa hannarraa sagagalummaarraa akkanarraa fagaadhaan jedhe. Kanaaf gooftaan gatiitu sitti bahe obboleessa ko gatiidhaan bitamte obboleettii ko. Kanaaf ani gatiidhaan gatiin sun immoo dhiiga gooftaati kabiraami baay'ee mi'aawa lubbuu. Kanaaf guyyaa har'aa kana gaafa ayyaana kana ayyaaneffannu waan gooftaan nu godhe kana yaadachaa cubburraa fagaachuudhaaf murteessaa isaaf jilbiinfachaa ayyaana keenya ayyaaneffanna jechuudha. Egaa gara mata duree kiyyaa sanatti dhufuun barbaachisaa waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa waan amma jenne kana hundumaa nu raawwatu gaafa kamisaa galgala sa'aatii 3tti qabamee egaa qabamee booddee warri isa qabatan suni loltoota turan. Loltoonni qabatanii eenyu biraan gahuudhaaf hangafa luubotaa dursaa luubotaa Qayyaaffaa Haanaa warra jedhaman biraan gahuudhaaf gooftaa keenya kan qabatan. Amma isaan biraan gahanitti nuun jedha Wangeela Luqaas boqonnaa 22 gubbaarratti uleedhaan isa reebaniyyuu firdiidhaaf hin dhiyaanne himanni isaa dhiyaatee wanni jedhame hin jiru. Innumaa immoo fuula isaa haguuganii huccuudhaan kaballaadhaan rukutanii qofa meenuu raaji eenyu kan si kabale beektaa eenyu kan si kabale eenyu kan si gobe jechaanii turanii. Saba Waaqayyo mee hubadhaa mee ilaalaa amma gooftaan keenya nuuf jedhee rakkate. Kanaan duwwaa miti hancufa isaanii itti tufaa turan. Yeroo bari'uuf jedhu immoo fidanii Haanaaf Qayyaaffaa bira isaan biratti gahaniin hin qoratan homaa badii irraan argan. Badiin booda badii dhabnaan nama ragaa bahuuf dhabnaan nama dhugaa isaanii bahu dhabnaan garam deeme gaafii gaafate Qayyaaffaan hangafti luuboota akkas jedhe dhugumaatti ilma Waaqaati nutti himtuu jedhan. Atuu jettee jedheen amma yeroo kana aaranii kanaa ol ragaa maaliin nu barbaachisa? Namni kun ani ilma Waaqaati jedhee Waaqan of qixxeessa raduu qaba jedhanii irratti murteessan. Fidanii Phiilaaxoositti dhiyeessan. Phiilaaxoositti ganamaan dhiyaatee booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phiilaaxoos isa qorate hin gaafate homarraan argan homaa balleessarraa dhabe qulqulluu sana. Dhuguma Waaqayyoo qulqulluudha. Badiin takkallee irratti argame hin beeku irratti hin argamus. Hojii isaa jalqabaa kaasee hanga ammaatti amma bara baraan Waaqayyo qulqulluu fi amanamaa. Hojii isaatiinis qajeeladha. Waaqayyo qajeeladha waan ta'eef irraa dhabe homa. Itti deebi'ee jarana waan isin himattan takkaillee badii isaan arganne akkam goonaa jedha boqonnaa 23 gubbaarratti. Lakkisin dhageenyu bakka isa balleessi inni adabamuu qaba du'uu qaba jedhanii iyyan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa qabame sanatti immoo namni nama ajjeesuudhaan beekamee magaalaa keessatti qabame
Barbaan kan jedhamu tokko hin jiru. Barbaan wajjiniin achitti hidhameera waan ta'eef isaan ayyaana Faasikaatitti nama tokko mana adabaa sana hin baasaf waan ta'eef eenyu suni hiikuu Barbaan immoo Kiristoosin sini hiikuu jedhee gaafate Phiilaaxoos. Lakkii Barbaan hin baasii, Kiristoos fageessii, Kiristoos ajjeesii, fannisi jedhanii iyyan. Sadaffaas waan isa adabsiisu, waan isa ajjeesisu hin qabu jara namaa akkana jettan jennaan dhagahuu didan. Iyyi baay'annaan maal ta'e namni kun Phiilaaxoos sodaatee jara bakka dabarsee Kiristoos akka fannisan itti farade. Iyya baay'inaan Kiristoos fannifame. Dhugaan Kiristoos awwaalamee qulqulluun inni humaa badii hin qabne suni innoo barreeffameera waan ta'eef du'a isaatiin madaa'uu isaatiin itti fayyina waan ta'eef dabarfamee kenname. Fidanii deeman fannoo gubbaatti bakka Qaraaniyoo jedhametti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisan. Yoo fannisanoo eenyu wajjin fannisan? Warra badii qaban lama wajjiniin. Maaliif? Warra badii qaban wajjiniin maaliif fannifame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Jarana inni waan raajonni dubbatan hundumaayyuu tokkoon hojiidhaan xumuraa ture waan ta'eef abbaan keenya Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 53 lakkoofsa 12 gubbaatti innoo warra seera cabsan yakkamtoota wajjin lakkaawwame waan jedhutu jira waan ta'eef gooftaan keenya yakkamtoota wajjin warra lubbuu namaa baasaa turan wajjin warra nama ajjeesaa turan warra qabeenya namaa saamaa turan wajjiniin fannifame. Egaa oggaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame san namoonni baay'een immoo sassaabamanii ilaalaa turan. Maal jedhan? Kunni nama fayyisaa ture miti. Maaliif of fayyisne ree jedhanii itti qoosanii irraan bu'uuree of hin baasuuree of hin fayyisuuree jedhanii kaan hin arrabsan kaan itti qoosan. Ansin ajaa'ibu oggaa isaan itti qoosan oggaa isaan arrabsan afaan isaa keessaa hamaan hin baane. Inumaa'uu akkas jedhe yaa abbaa waan hojjetan hin beekanii dhiisiif araarame jedheet isaaniif gaafata. Yeroo kana karaa lamaanuu ka warri fannifaman kun gocha kana argaa turan. Ansin ajaa'ibu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arraba isaanii itti qoosuu isaanii waan akkatti odoo lakkaa'in inumaa'uu warra isa miidhaa jiran sana warra isa fannisaa jiran sana yaa abbaa dhiifama gaafadha gadhiifama godhiif jedhee isaaniif kadhataa ture kiristaanota. Kuni barumsa jabaadha. Kiristoos har'a waan nuuf ta'u jireenya keenya keessatti nu kenna. Warra sin jibbaniif, warra sin ari'aniif kadhadhaafi. Har'a kiristaana gaafa taanu kan nu jibban mannaa lakkaa'u. Otoo maan balleessiniin, otoo maal hubata akka odoo irraan kaasin warri nu jibban baay'ee jiru. Isaanii dhiisuun nurra jiraata. Isaaniif qofa miti. Nuti ofiifillee dhiisuun, ofii araaramuun, obbolaa keenya wajjin jiraannu wajjin araaramuun, haadha warraa keenya, abbaa warraa keenya wajjin araaramuun, namoota cubbuu isaanii dhiisuu gooftaatu nu barsiisa. Bakka akkamitti akka walii dhiisuu qabnu barumsi kana caalu hin jiru. Kiristaanota kana beeknee akkaataa kanaan jiraachuutu nurra jiraata. Gooftaan kana nu barsiiseera guyyaa har'aa kana jechuudha. Barumsa guddaa. Amma fannoo gubbaa jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Oggaa gooftaan keenya wanni jedhu loltoonni gajjalaa jiran immoo waan biraatti dabalan waan hadhooftuu fidanii hadhooftuu kennaniif akka inni dhuguuf nama ajaa'ibsiisa. Humaa badii odoon qabaatiin hadhooftuu akka dhuguuf waan dhangaggaawaa akka dhuguuf kennaafii turan warri sun. Amma an kana arge an kana dhagee kan karaa bitaa jiru suni akkas jedheen ati kan ati Kiristoos isa dhufu sana miti ree ofiifis nus nu oolchi ofiifis oolii ofiifis fayyii yoo dhugumaan isa taate jedhee isa arrabse nuun jedhe. Arrabaan kun ati miti jechuudha malee odoo Kiristoos taate ta'e odoo dhugumaan Waaqa taate nus nu oolchita ofiisin oolchita jedhee gooftaa arrabse jedha kitaaba qulqulluutu jedha kan. Yeroo kana kan karaa harka mirgaa jiru suni laaleetii obboleessa isaatiin hiriyaasaa sanaan namannana dhiphina akkanaa kana keessa odoo jirtu duudhaaf yeroo muraasni si hafees odoo jiru Waaqa sodaattu
Anii fi ati balleessineet adabamaa jirra. Waan harka keenyatti nyaachaa jirra. Firdiin kun nuuf anaaf siif dhuguma. Inni garuu nama qulqulluudha. Waan akkanaa jechuun kee sirrii miti jedheeti isa ifate. Isa gorse. Egaa isa gorse booddee gooftatti immoo deebi'ee yaa gooftaa yeroo mootummaa keetiin dhuftu na yaadadhu jedhee isa gaafate. Baay'ee nama ajaa'ibaa. Namoonni baay'ee sassaabamanii haa fannifamu jechaa odoo iyyaa jiran. Namoonni fannoo gooftaa jala jiranillee odoo arrabsaa jiran. Loltoonni achi jala dhaabatanillee gooftaa keenya irratti otoo qoosaa jiran. Hiriyaan isaa ofis oolchi nus oolchi jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti osoo qoosaa jiru namni kuni garuu yaada adda ta'e. Gooftaa koo jedhee dura laala gooftaa koo jedhee waama. Namuu guyyaa sana gooftaa koo hin jenne geetaayee gooftaa koo jedhee. Achumaan immoo mootummaa keetti yoo dhuftu jedhe. Kana jechuun mootummaa qaba jechuudha. Mootiidha jechuudha. Mootiidhaatii. Mootiin immoo mootummaa qaba. Gaafa mootummaa keetti immoo dhuftu na yaadadhu. Akkan hin duune, akkan hin adabamne na gargaaru. Na yaadadhu gooftaa jedhe. Fageesseetii yaadataa jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Dhugumaan sitti himaa har'aa na wajjin jannata seenta jedheen. Boruu miti gaafan dhufu miti har'uma fayyita jedheen. Eebba akkana fakkaatu, fayyina akkana fakkaatu. Namni waggaa meeqa guutuu yakkamaa ta'ee jiraate kun guyyaa har'aa kana kadhannaa isaa bareeda kanaan Waaqayyoo biraa fayyina argatee gara jannataa yeroo jalqabaatiif seenuu danda'eera. Namoota hunda dursee seenuu danda'eera. Egaa kiristaanota. Namni kun qabxii 5 waan 5 nu barsiisa. Tokkoffaa Xixoos irraa waan baran yeroo itti fayyadamu. Ansin ajaa'ibu Xixoos yookiin yakkamaan karaa harka mirgaa fannifame kun duudhaaf yeroo muraasa isaaf yeroo muraasa yeroo isaa hafe kana garuu balleessuun barbaanne katasuma waan biraatti hiriyaan isaa uggaa qoosu. Hiriyaan isaa maal nuus nu fayyise ofiifis fayyi jedhee masqalii irraa bu'ii nu buusi uggaa jedhuun lakkii jedheen amman duuf muraasa yeroo muraasa naafee kana waaqa koo beekuun qaba jedhee waaqa isaa beeke. Kiristaanota yeroo keenya hunda waaqa keenya beeku dabarsuun nurra jiraata. Yeroon kamiyyuu odoo waaqa hin beekin ittiin jiraannu jiraachuun qabu. Namni kun guyyaa har'aa kana guyyaa fannoo isaa kana nu barsiisa. Inni yeroo isaa sana amma laala seenaa isaa darbe sana yoo laalle fokkisa. Seenaan isaa darbe nama saamuudha. Seenaan isaa darbe yakka hojjechuudha. Seenaan isaa darbe nama ajjeecharra ture. Amma hankaleessaa yoo yaade anarraa jalaa bada waan ta'eef dhiise. Kaleessa dhiisee gooftaa jedheen amma sa'aatii kanatti wanni inni gochuu danda'u kana duwwaa waan ta'eef yeroo inni qabu sana sa'aatii qabu sanatti gooftaa mootummaa keetti na yaadadhu jedhee gaafate. Kiristaanota sa'aatii qabnu kamittuu waaqa keenya haa gaafannu. Akkasaa kanatti Waaqayyoonis bakka har'aawu jedhee isa fayyisee jira. Kanaaf kiristaanni yeroo isaa tasuma umrii Waaqayyo nuu kenne waan hin taane balleessuu hin qabnu. Yoom akka waamamnu hin beeknu. Namoonni tokko jiru. Akka daakirsa akka namticha karaa harka bitaa sana qabaman illee harka waaqallee ta'anii gonkumaayyuu kan hin yaadan. Boolloon isaanii qofforame saaxiniin ittiin awwaalaman isaanii bitame namoonni gonkumaan isaan galle yaada isaanii jijjiiranne hin jiru. Nama ajaa'iba. Xixoos garuu waa hundi isaa raawwate gaafa jedhu sana dafee odoo boollan seeniin wanni nani gochuu danda'u kana kaleessi salaana darbeera jedhee sa'aatii sanatti gaabbee waaqa isaatti deebi'ee jira. Kanaaf kiristaanonni guyyaa har'aa kan hoggaa ayyaana gooftaa kabajnu Xixoos yeroo keessanitti fayyadamaa jedhee nu barsiiseera. Barsiisaa gaariidha. Dhuguma namni yoo yeroo isaatti fayyadame Waaqayyoon har'a na wajjin jannata jirta jedhee gara jannataatti isa geessa. Mootummaa Waaqayyoo nu dhaalchisa jechuudha.
Abbaan keenya Salamoon macaafa keenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 17 irratti garaan kee cubbamtootatti hin hinaafin guyyaa guutuu Waaqayyo sodaachuudhaan jiraadhu malee. Guyyaa guutuu. Kiristaanni guyyaa guutuu Waaqa isaa sodaachaa jiraachuu irra jiraata. Jarana yollee dafnee cubbuu hojjenne namni kun nutti dafnee yeroodhaan immoo yaa Rabbi nuu dhiisii nuu araaramii akka mootummaa keetti na yaadadhu jedhanii kadhachuun akka nurra jiraatu nutti hima jechuudha. Yerootti fayyadamuun barbaachisaadha. Mee kiristaanota yaadadhaa yeroo keenya nuyi akkamiin dabarsinu yeroo baay'ee Waaqa beekuudhaan immoo qosaadhaan cubbuudhaan beekuun nurra jiraata. Yeroo Waaqayyo nuu kennetti dafnee fayyadamu gara isaa deebi'uun namarra isa beekuun namarra jiraata. Yeroo itti fayyadamee maal godhe? Namni kun gaabbii gale ilaalla booddee. Namni kun yeroo isaatti fayyadamee Waaqa isaa beeke. Waaqa isaa beeke eenyu akka ta'e gooftaa koo jedhee waame. Mootummaa keetti jedhee mootii koo jedhee mootummaa qabda jedhee kan hundumaa amane. Ansin ajaa'iba hin dhuftammoo jedheen hin dhuftaa. Kan hundumaa amaneera. Kanaafuu kiristaanonni sa'aatii keenya yeroo keenya nuu kennametti Waaqa keenya beekuudhaan akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kuni nurraa eegama nama kanarraa kana barannu. Inni lammaffaa waan kadhatan beekuu. Namtichi karaa harka mirgaa gooftaa fannifame kun sa'aatii sanatti maal gaafachuu akka qabu sirriitti qulqulleeffateera. Dhugumaan yeroo dhiphinaa san maal ufannoo kanarraa nu buusii, nu fayyisii akka kunoo karaan bitaa jiru sun ani isaa seeran illee miti akka inni jedhe sanatti kadhannaadhaan godhee kadhannuma kana of fayyisii nu buusii odoo hin taane mee gooftaa sirraa nu buusii nu gargaari jechuun danda'a ture. Miti isaa miti dubbiin. Han jalqabaa mootummaa Rabbiitu dursa waan ta'e. Namni waan caalu gaafachuu kan qabu kan bara baraanii sana gaafachuu akka qabu namni kun nu barsiisa. Kana sirriitti adda fo'ateeti yaa gooftaa mootummaa keetti yoo dhuftu na yaadadhu jedhe. Sin ajaa'ibu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo barsiisu barattoota isaatiin akkana jedheerayyuu wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti duraan dursaatii yaada keessan mootummaa Waaqayyootti mootummaa isaa barbaadutti hidhaa. Kan barbaachisu hundinummoo isiniif dabalama isinii kennama. Waan sin barbaachisu nan beekaa jedha Waaqayyo. Waaqayyo abbaan keessan waan sin barbaachisu nyaata akka nu barbaachisu beeka Waaqayyo. Fayyaa akka nu barbaachisu beeka Waaqayyo. Dhugaadhaan mana jireenyaatti akka nu barbaachisu beeka Waaqayyo. Wanna biyya lafaa kanarratti nu barbaachisu dhala namaatiif hin barbaachisa kan jedhe san hundumaa beeka Waaqayyo. Isa miti jedheen dura isin yaada keessan mootummaa Waaqayyootti hidhadhaa. Yaada keessan mootummaa Waaqayyoo yaadu. Yaa Rabbi mootummaa kee akka seenu na taasisi jedhaa. Hojii gaarii isaaf sin qopheessu sana hojjedhaa. Mootummaa Waaqayyoo isin ilaata. Waan barbaadan hundumtuu isinii guutamaa jedhamneera. Waan barbaachisu hundumaa isiniif kennamaa hin beeka. Argitanii namni kun kan gaafate mee gaafa mootummaa keetti dhuftu jedheeti kan gaafate. Gooftaan immoo har'an na wajjin jiraatta jedhee har'a na wajjin jiraatta har'a jannata na wajjin argamta jedhee kenneefii jira jechuudha. Kiristaanota nusarra jireenya keenya keessatti waan mootummaa Waaqayyootiif nu qopheessuu danda'u waan gaarii hojjennaan waan nu barbaachisu takkallee nu dhabsiisu Waaqayyo gooftaan keenya. Takkallee kan nama dhabsiisu miti. Nuu kenna nuu guuta jechuudha. Kan biraa sadaffaa irratti wanni nu ilaallu nama kanarraa yaada garaa ofii jijjiirrachuudha yeroodhaan. Cubbuu ofii laalanii badii ofii laalanii gara Waaqatti deebi'uu namni kun nu barsiiseera. Ilaala akkamitti beekame yoo jettan hiriyaan isaa waggaa gooftaa arrabsu dhiisii namannanaa. Maaloo Waaqa hin sodaattu jedheen kanaafuu inni Waaqa sodaataa jira jechuudha. Itti aansee immoo aanii fi ati badii keenyan kun nu argate. Firdiin kun firdii dhugumaati anaafsi. Bakka balleessineerraa duun nurra jira. Inni garuu qulqulluudha. Namni waggaa yaada garaasaa jijjiirratu badiin isaa itti mul'ata. Gaarummaan Waaqayyoo itti mul'ata. Kiristaanotaan isaa yookaan yaada garaa jijjiirrachuu jechuun badii fi balleessaa keenya beeknee qajeelummaa fi gaarummaa Waaqaa immoo amannee isas beeknee gara Waaqatti dhiyaachuu fi Waaqaan araara gaafachuu. Kana yoo araara gaafanne mootummaa Rabbii
gammachuudhaan argan. Eeyyeen kanaaf inni biraa nurraa nama kanarraa barannu isa kana jechuudha. Yaada ofii jijjiirachuun namarra jiraata. Badii ofii beekuun namarra jiraata. Kiristaanota nuyi badiin keenya lakkaawwamee hin dhumu. Hoomi garuu gad teenyee an balleessaan qaba jennee of laallee kan beeknu. Kanaaf balleessaa keenya laallee nu dhiisi, nu araaramiidhaan biraa miti. Yaada garaa ofii jijjiirachuun yeroo ofiitti fayyadamuun barbaachisaadha. Yeroo yaada garaa keenyaa jijjiirachuu baanne, yoo nissahaa seenuu baanne hin baddanii jedhamneerra. Wangeela Luqaas boqonnaa 13:3 irratti yaada garaa keessanii jijjiirachuu baannan ni baddu jedha. Hin fayyitan jedhamneerra. Kanaaf nuti yaada garaa keenyaa jijjiirannee gocha keenya gaarii goonee Waaqayyo keenyatti dhiyaannee araara gaafachuu guyyaa kana namni kun nu barsiisa. Yaa saba Waaqayyo, inni kan biraa Kiristoos nama kanarraa kan barannu afuraffaa irratti Kiristoos eenyu akka ta'e beeku. Yeroo sanatti namni kun namoonni yakkamaadha jedhanii fannisan Kiristoos. Inni garuu ati gooftaadha jedhee masakkara. Dhugaa ba'i. Ati gooftaadha. Gooftaa koo jedhee san gooftaa koo jedhee amane. Waaqa koo mootummaa qabda jedhee amane. Si'i kan mootummaa keemmona nuu kennuu danda'u jedhee amane. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda danda'a Waaqa Abbaa wajjiniin walqixa ta'uusaa namni kun nutti argisiisa. Maaliif? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoggaa nu barsiisu Waaqa keessan hoggaa kadhattan yaa Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu, mootummaan kee haa dhufu jedhaayii jedhe. Yaa Abbaa keenya jechuun Abbaa. Inni Kiristoos akkas jedhee nu barsiise. Namni kun garuu akkas jedhee mootummaa keetti yoo dhuftu ati jedhee. Mootummaan dhuftu sun an Abbaas kan Ilmaa kan Hafuura Qulqullootis. Inumaa immoo mootummaa sanarratti aangoo kan qabu Yesuus Kiristoos ta'uu baree beekee mootummaa keetti jedhee isa gaafatee jira. Kanaaf Waaqaati jedheeni. Waaqummaa gooftaa yoo beekne an jireenya bara baraa arganna. Namni kun ati gooftaa kiyya, ati mootii kiyya, ati Waaqa kiyya jedhee sirriitti isa amane. Kiristoos amanuun murteessaadha. Jannata seenuudhaaf, mootummaa Rabbii argachuudhaaf Kiristoos sirriitti amanuun namarra jiraata. Yoo amanne nus mootummaa Rabbii dhaalla jechuudha. Kanaaf abbaan keenya Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 10:9 irratti Iyyasuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo dhugaa baate, Waaqayyoon du'aa akka isa kaase yoo amante, garaa keetiin yoo amante fayyina bara baraa argatta. Argitanii namni fayyina bara baraa argachuudhaaf Iyyasuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa afaan isaatiin ibsuu qaba namootaaf. Yoo ibsite, namootaaf yoo dhugaa baate, namootatti yoo himte, ammoo akka Waaqayyoon du'aa isa kaase immoo garaa keetitti yoo amante, eeyyee ati jireenya bara baraa argatta. Lakkoofsa 10 irratti immoo akkas jedheera. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a. Afaan isaatiin immoo beeksisee fayya jedhameera. Kanaaf nuyi Waaqayyo gooftaa keenya Waaqa ta'uusaa garaatti namannaa, afaaniin immoo hin ibsine yeroo sana fayyina. Namni kun kana godhe. Ati Waaqaa jedhee, ati gooftaadha jedhee. Waan garaa isaatiitti amane sana afaan isaatiin dubbate kunoo Waaqayyoonis har'a ana wajjin mootummaa koo argatta jedheen. Nama ajaa'ibu. Beekumsi nama kanaa eenyutu ibsee fi yoo jenne waan guyyaa sana ta'aa jiru sana laalee. Guyyaa sana gooftaan keenya warra isa ajjeesaniif, warra isa fannisaniif dhiifama godhee yaa Abbaa araaramiif jedhee waggaa kadhatu argeet. Aduun dukkanaa'u ishii argeet. Addeessi dhiiga uffachuu ishii argeet. Urjiin samiirraa harca'uu isaanii argeet. Ragaan kun hundumtuu kan ammaa kan raawwachuu danda'u Waaqa duwwaadha. Waaqa malee kan biraan jiru waan jedhee amaneef ati Waaqa, ati fayyisaadha jedhee amane. Ansin ajaa'ibu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafii barattoota isaa gaafate keessaa tokko Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti namoonni anaan eenyu naan jedhanii jedhee gaafataa tureeyyuu.
Na barattoota isaa gaafannaan barattoonni isaa maal jedhanii? Tokko tokko Yohaannis isa cuuphaadha siin jedhu. Tokko tokko Eeliyaas ittiin siin jedhu. Kaani Ermiyaas raajicha siin jedhu jedhanii. Isinoo eenyunaan jettan jennaan abbaan keenya Phexros ati ilma Waaqaa isa jiraataadha jedhee dhugaa kana baheef. Kana jedheen abbaa koo samiirra jirutu si ibse malee foonii fi dhiigaa miti jedheen. Dhuguma dubbii kana laala. Yeroo sanatti Phexros ati ilma Waaqaa Waaqa jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa baheera. Har'a immoo fannoo gubbaarratti namni Waaqayyoon karaatti argisiisee gaabbee inni karaatti deebi'ee jennaan Waaqayyoon eenyummaa isaa ibsee fi kunoo ati Waaqayyoodha gooftaadha jedhee dhugaa bahuu danda'eera. Sababa kanaanis mootummaa isaa argateera. Nus akkasitti amannaan mootummaa Rabbii guutummaan arganna jechuudha kiristaanota. Inni kan biraa shanaffaa irratti kan ilaallu namoota karaarraa goran gorsu. Namni fannifame kun yaa gooftaa mootummaa keetti na yaadadhu jedhee gooftaa gaafachuu isaa dura wanni inni godhe maaliin? Hiriyaasaa nama karaarraa gore san, nama karaa jal'ataa deemu san, nama badii uumaa jiru sana yaa namannan jedhe. Yaa namannan maaloo Waaqa sodaadhu waan akkanaan raawwatiin jedheen. Kiristaanota har'a waajjira keenyatti hiriyoonni keenya hoggaa nama haqan qaalan, dhugaa namaa dabsan, haqa namaa awwaalan. Calin jedhinaa Waaqayyoon bakka sanatti hoggaa namoonni miidhaman otoo arginu gaafa cal jenne nu gaafata. Namoota qulqulluu irratti namoonni hoggaa badii raawwatan, namoonni sobaan namoota sanarratti waan hin taane hogguu geechisan dhiisaa jechuun kiristaanota irraa hin barbaachisa. Warri Waaqayyoo beeknu, warri gooftaan keenya fannifamuu isaa amannu, warri immoo guyyaa kana kunoo namtichi karaa harka mirgaa fannifame kuni gooftaa akkatti inni kadhate ilaalu isa kana warri barree warri beeknu dursinee nu araarami gooftaa jechuudhaaf dhiisii jechuun nurra jiraata. Dhiisaa jedhaanii warri aangoon fayyadamanii namoota miidhan hoggaa argitan lakkii gaarii miti borusin miidhaa jedhaanii. Waaqni hin jaalatu Waaqa sodaadhaa jedhaanii wal gorsaa. Hiriyoota keessan mana barumsaatti, hiriyoota keessan bakka daldala keessaniitti, mana keessanitti immoo ijoollee keessan, haadha warraa keessan, abbaa warraa keessan yoo isaan karaarraa goran gorsuun namarra jiraata jechuudha. Namni Waaqaa kaanis dhiisii jedha. Ofii isaatiif kadhachuu qofa odoo hin taane dhiisaa jechuun namarra jiraata. Har'a dhiisaa jedhamuu kan qaban namoota baay'eetu jiru beeku. Namoonni tokko tokko sanyiidhaan, namoonni tokko tokko afaaniin, namoonni tokko tokko amantaadhaan, namoonni tokko tokko hiriyummaadhaan, namoonni tokko tokko maallaqaan dhugaa awwaalanii, dhugaa balleessanii namarraa miidhaa geessisan. Hogguu kan argitan calin jedhinaa dhiisaa jedhaanii. Waaqayyoon isa jaalata. Gaafa nuti dhiisaa jennee ofiif moo dhufne gooftaa mootummaa keetti nu yaadadhu jennu Waaqayyo maal nuun jedha? Kunoo har'a na wajjin jannata jirtanii nuun jedha. Kanaaf kiristaanota walumaa gala guyyaan har'aa kunii guyyaa nu hundi keenya yaa Waaqayyo mootummaa keetti nu yaadadhu akka Fayyataawii Zeemaan yaadatte sana nullee mootummaa keetitti nu yaadadhu jennee Waaqa keenya itti kadhannu. Guyyaa addaati. Guyyaa itti fayyine, guyyaa cubbuudhaan immoo addatti baanudha kiristaanota. Cubbuurraa adda bahuun nurra jiraata. Waaqayyotti amanne. Namni kun Waaqa amanee, gooftaa amanee hin gaafate deebisa argateera. Kiristaanota namni Waaqatti amanee hin qaana'u. Abbaan keenya Phaawulos akkas jedha. Warri isatti amanan namoonni isatti amanan hin yeella'anii. Kana kitaabilee qulqulluutu jedha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 16tti barreeffamee jira. Warri isatti amanan hin leeyya'an, hin qaana'an jechuudha. Hin qaanofnu. Namni kun Waaqa amanee yaa gooftaa mootummaa keetti na yaadadhu jedhee kadhatee Waaqayyos har'a na wajjin jannata jirta jedheen hin qaanessin. Kiristaanota Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuu fannifamee amannu kun kan nama qaanessu miti. Isatti amanee kan qaana'e hin jiru. Namoonni hedduun cubbuu isaanii wajjin dhufanii gooftaa biratti hoggaa dhiyaatan Waaqayyo namuun qaanessin. Seenaa tokko kaasnee barnoota keenya xumur. Dubartiin cubbuudhaan qabamtee yeroo baay'ee
cubbuu hojjechuudhaan beekamtu takka jirti ture. Isheen kun yeruma hundayyuu cubbuu ishiitiin Waaqayyo gaddisiisaa jiraatteet gaaf tokko garuu akkas goote. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos affeerramee dhiheena nyaachuudhaaf mana nama Simoon jedhamu tokko seene. Maarqos boqonnaa 10:8 gubbaarratti seenaa kana hin arganna. Amma ganda nama sanaa seenee yeroo inni keessummaa jiru nyaata dhugaatii odoo nyaachaa jiru dubartiin tuni dhageechee achi seente. Hin seentee Gooftaa bira geechee imimmaan ishiitiin miila Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiquu jalqabde. Luqaas boqonnaa 7 irratti seenaa isaan argannu. Luqaas boqonnaa 7 irratti imimmaan ishiitiin miila Gooftaa dhiquu jalqabde. Miila Gooftaa hin dhiqxi. Shittuu gatiin isaa dinaara 300 ta'e bitattee deemterti. Imimmaan ishiitiin miila eega dhiqxee booddee rifeensa ishiitiin goggogsitee miila isaa dhungachaa shittuu fidde sana irratti firfirsitee dibdi. Namticha santu nama mana isaatitti Gooftaa waammate santu namni kun raajichaa odoo ta'e raajii odoo ta'e dubartiin tun eenyu akka ta'e beekuutu irra jiraata ture. Dubartiin tun cubbamtuudha. Magaalaa kana keessatti beekamtuudha. Maal jedhee tokko ishiin itti siqxee miila isaa dhungattu waggaa shittoo dibdu cal jedhee ilaala jedhee garaa isaatitti yaada hin dubbanne. Gooftaan kan garaa namaa beeka, waan nu yaannu beeka, waan nu goonu beeka, bakka oollu beeka. Chumaani kottu namtichu jedheen namannana kottu jedhee ofitti waama. Namannanaa jedheen nama tokkotu namoota lamaaf liqii liqeesseedheen tokkichaa qarshii 250 tokkichaa immoo 50 liqeesseefi jedheen. Lachanuu waan kaffalan dhaban. Waan kaffalan dhabnaan lachaniifuu dhiisee kamtu caalchisee jaalata baay'ee jaalata jedheen. Chumaan Simoon Damtsaamichi akkas jedheen. Yaa barsiisaa kan baay'ee nafeef suni baay'uma jaalata natti fakkaata dhugaa faradde. Dubartiin tun cubbuun ishii baay'eedha. Cubbuun ishii baay'ee sana immoo dhufte waan ishiin naa goote ilaali. Ani mana kee dhufee ati bishaan miilaa naan dheessine. Ishiin garuu imimmaan ishiitiin miila koo dhiqxe. Ati nan dhungannee ishiin miila koo na dhungattee. Ati zayitii mataa koo dibadhu naan kennine ishiin shittuu fiddee firfirsitee baay'ee naa goote cubbuun ishii baay'atis hafee fi amantee dhuftee hin qaanoftu. Akkana jedheen anchi san booddee dubartiin nan cubbuun kee sirra haqamee amantaan kee si fayyiseera galee jedheen. Kan Waaqayyotti amane hin qaana'u. Waaqayyo namuu hin qaaneessine, namuu hin yelleessine. Kanaafuu nuti har'a fannoo gubbaarratti kan turan san keessaan karaa mirgaa jiru sun Gooftaa mootummaa keetti na yaadadhu jedhee amanee kadhannaan har'a na wajjin jirta jedhee gammachiise. Hin qaaneessine. Nus nun qaanessu. Waaqa keenya amannee akka nama kanaatitti yaada keenya jijjiirranne hiriyoota keenya gorsuudhaan Waaqa keenya immoo sirriitti beekuudhaan isaa bitamuu qabna. Isaa bitamnee akka mootummaa Waaqayyoo dhaallu eeyyama Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u.